Hello. Maaliin godhanii mali waa magaaluu dhabe waan mali inni boofne hojiidhaan dhaabe. Eessaa fuudhee sitti heerumsiisanii? Dhuufanii galmaa'uu warra galmaa'an immoo bilbilee ittiin si waamee ilaaltee filattee fuuta. Ji'a darbe keessa ijoollee durbaa baay'ate dheessitti bilbilaa namaa shamarratu baay'ate ji'a darbe hamma immoo ji'a kana immoo dhiira baay'ate. Maaliin godhanii waan godhuu dhabaati illee lammataa fi gareetti natti bilbiltu waabee. Maali isheen jalqabaa amma mala qabdee fumaa gadhiifte maleeti. Dhufnaan immoo isin bilbila maal guutatanii anaafis hojiidhaaf. Tole amma keessummaan na biraara siin bilbila tole. An keessan dhiira moo siifne immoo durba heerumsiifne kallaa. Amma nama baay'ee keessummeessaa oollaa galmee imaanuu warri hin qabatin baay'eedha. Kan nu galateeffatan ala ta'anii keessa ta'anii yeroo baay'eellee natti barreessu. Ila kan dhufee fi madda laaku. Ofii barbaachan dhufee haadha manaa. Maali umurii kana ammoo maal gootu? Erga amma kana jiraatan immoo maal gootu? Maal isinii gootu amma rifeensa lama biqilchitan yoo nan filachaa turtan maal gootu? Inni isheen isinitti heerumuu dhuftu dugda isinii hooquu dhufti moo dhuguma abbaa manaa taatanii irra jiraachisuuf. Umuriin koos baay'ee miti. Meeqa? Guddaa wayii sitti fakkaatanii 40 jedhan. Dhugaadha maal qabdi? Maal qaba? Afaan guuttanii mattuu? Ila. 40 meeqa jiraatan dhalli namaa umuriin isaa meeqa? 50. Akka inni jiraachisetti jiraata. 50. 60 yoo baay'ate 80. Walakkaa umurii keessanii jiraattan amma isheen meeqa isinii wajjin jiraattuuf dhufte isin bira? Amma qorannaa jeese. Ispoortii isin jechisee dhufti ga'e? Ispoortiin qorraa maal godhaa? Haadha manaan barbaadaan sin jedhe. Ammas immoo waggaa 45 waan tokko amma hamaan dubbachiisuu barbaaddu waan hin taane dubbachiisuu barbaaddu ammas 45 mini 40 waan hin jenne waan tokko hin jenne. Waan tokko yaalii ammasin yaaliin gaggeessine. Maarre isin yeroo dargaggummaa keessanii gamatti gamanatti utaalaa turtanii sobdanii kolfitu. Waan gootan qabnees waan tokko yoo amma isin agartaniittu meeqanatti bilbilanaan nama meeqanatti bilbilaa ituun isin foosisanitti tola. Anaafis eebba. Yeroo dadhabina isaaniitti qaqqabee rabbis na eebbisa. Siyaa qaqqabu. Garuu jiru. Ijoolleen durbaa hin jiran. Durbii yeruma barbaadus immoo jirtu. Hin dhibe. Ituu jiraate gaarii ture hin jiru. Qorra sanarra jecha kee ammaa dugda naquti. Siyaa kutu dugdati. Hin jedhan mana kee dhufee biiroo kee keessa hin jira miti. Naa barbaadi. Eessa isinii barbaada? Silaa kan keessan hin heerumsiisaman silaa. Ituu isin dhashitaniitu ta'e, ituu isin dhala godhataniitu ta'e kan keessan heerumsiisuu natti hin cimu. Kan keessan fuusisuu natti hin cimu. Otoon carroo meeqa? Ammas immoo fuudhuuf maal qabdu? Maalin dhabee? Ila qabeenyatti, beekumsatti, bifatti maalin dhabeen siin jira? Kana nyaatti bifa nyaatti dhufte kun ulaagaalee fuudhantu. Isin galmeessaa yerootti shamarran dhufanitti bilbileessu. Isa dura immoo hin filattu. Amma shamarran bifti ishee diimtuu moo magaalaa moo gurraattii barbaaddu? Ila bifti ishee waan barbaadetu. Diimtuu isaa taatu, magaala isaa taatu, gurraattii yoo haa taatu. Garuu durba qofaa ta'a. Sirris umurii kanaa filatanii ni argamu. Ni argamu. Umurii kanaa filatanii silaa ni argamu. Yaada gaarii. Umurii amma isin 45 isheenis 45 yoo taate attamu. Otoo isaa gadi ta'ee gaariidha. Garuu haa ta'u. 8 darbiin 48. Malee 47 isaa ta'a. Gaarii. Waan gaariidha.
Egaa argamtee naani isinii bilbila. Egaa yoo dhabames immoo maal godhu isa kennee isatu dhoowwata. Maqaatti isatu na tursiise. Ijoollummaatti fiigu seeratu ituu dhuftan ta'e akkuma dhaabbatu kun baname ituu dhuftan ta'e argattan ijoollee maal lalilee? Inni lalee yoo xiqqaate dubara 33 Gamtu yoonis hin jeeqeef dhiifamu. bagana Bagana gaanitti. Odeeffannoo keessan baay'ee isaa alaa dhageen dhufe gaa'ila uumuu jedhanii anis immoo abbaa manaan barbaada. Iddoo gaarii ituu dhibameeyyuu ituu abbaan manaan dhibameeyyuu onnoo inuumna hin fiddan. Ati iddoo gaarii Galatu. Abba tasgabbaataa baasni jedhama. Waati irra bu'e. Qulqulluu kana irra humni bu'aa. Umurii keessanii bituu kabaja laattanii. Rakkoon hin jiru. Namni gurguddaan akkas ta'uu gaarii miti. Namni rifeensa lama biqilchee immoo akka ijoollee godhatu irraa bareedu. Gaariis immoo miti. Badii miti. Hin ta'e Gaaffii keetti deebi'u. Gaaffii kootti immoo hin deebi'u. Dhiira akkamii barbaadda magaala moo diimaa moo gurraacha? Magaala diimaa waan jedhu filadhuun. Dhiiraa ta'u nama gorora liqimsa hin barbaadu. Tolee qabeenyaa akkamii nama qabu barbaaddati? Qabeenya waan tokko barbaadan isa bira. Isin bira kana dhufeef nama gaarii barbaacha malee qabeenya kan qaban guuttanii baala. Qabeenya hamma nu ga'uun ol hin qaban. An jira. An gorora liqimsa. An qabeenya tokko iyyuu hin barbaadu isa bira. Amma nu ga'u ol hin qaba. Kan gorora liqimsa qofaa ta'u. An jira. Maaliyoo? An dachaa meeqa liqimse? Dachaa isaas 5 liqimsine? Abba. Gorora taanaan. Gororri isa kana miti. Gororri umurii hin jenne. Umuriin keessan 45 20 taataati. 20 anuma 25. Kan barbaadu nama baay'ee na dursuun barbaada ammanii waggaa. Maal hojjettu isinii? Baames baati isiniin bilbilaa isiniin jedheera. Dhaabbata namaa dhaabbata koo keessa dhaabbattanii asii achi anatti hin deebisina. Ana abbaa dhaabbatan isinis isuu danda'an bilbilee baadhe ulfinaan mana hin diiginaa mee? Mana hin diiginaa anis nan milkaa. Eessa si deeman? Isiniin bilbila Kan hin jedhu. Afachumee ishiin maan filattuu ishiin afaan qabdi ishiin dubbachaa jirti mee? Maaf hin dhaggeeffannu? Afachuun siin jedhe. Filachuu na bira dhufte. Natu filaa. Isheef natu filaa. Iftii kun. Ati mee? Ana sina argitamni? Abbiin koo suma argitu. Qabeenya koo muka. Kadha balaa barbaacha dhufte ati. Dhugaamoo? Akkuma koo. Waarre. Rifeensi kee baay'ee bareeda. Rifeensi kee? Umurii wajjin. Umurii isaatu deema. Umuriin kee meeqa? 45 wayi. 45 jaha qabachuu fedha. Umurii baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Maal godha? Iddoo. Ilaali mee ija isaa ilaali. An kan hin jedhu maatiin kee goota turanii? Ammas afaan gogsaa oole keessa kana dangaaban jechuudha. Rifeensuma kee ilaalee beeku? Waarre. Ija kee moo? Gosti keenya hundi abaabilee koo, akaakayyuun koo, abaabayyuun koo, abbaan koo, aan. Caallu gudduutti bamuyyuu goota boo. Akkasumatti ilaaleen bareeman iyyuu. Ani kan nadi baay'een maaltu bara kana na seensise. Anoo miila maaliin na fideen jedhee. Utoon daqiiqaa 5 balbala irra dhaabbadde dhufee bar. Amma umurii kanaa akkamitti dha mana argannee? Antalo. Maali hafe? Dhiyeesse. Maali? Maali nee kana dira taa'ee mana siree minii kun. Mana ciisichaa mee himne takka itti tutaata dhufatu malee. Yoom inni ituma ta'eyyuu yoom inni gidduu keessatti kan faddaa lama ituma ta'eyyuu. In ta'u iyyuu malee. Dhiyeesse. Seera si haayu. Ulfina kee gadhu malee jaasanaati. Akka namni waan biraa dubbatu godhina. Hati nama si wajjin olii galu. Duddoo kudhataati. Jaarsa guddaa ta'a. Umurii inni irraa godhattu iyyuu sammuutti isaa gaarii ta'a. Ijoollee. Umurii isaa ganaadha.
45. 45 nama gurra liqimsa isan barbaadu. Ikor maal goota reeti sodaatti dulloonta. Nama gurra liqimse maal goota liqimseera man. Tokko liqimseera. Shanjaa tokko liqimse. Dua inni gara waalaatti adeemu. Gara du'aatti. Insa isaa kana ilaalme. Maati? Ana amma kun addeessuun lafeen halluu diimee adii diimee addeessuun. Kun amma maati? Duddoo kudhattaan. Umurii isaa ijoolleedha. Yaa setti meera guyyaa sana ittiin bu'ee mucaatti. Si gaggeessan mura kanattan. Sitti meena dhabe. Olaantummaa funduu kana keessan. Funduu olaantummaa. Funduu. Wal fudhadhee qabaanisummaa. Goota maal goota maaliiti? Goota tu ta'e fuudhu kanaan kun abaara maali? Abaarsa maali ture? Abaarsa amantaa qaba. Abaarsa dhaabee sambisee qofaan. Waaquma sana jaallatu. Waaqni kun anaansii qabee taa'e. Waaqni si jaallatu anaansii qabee ana tokkicha kee. Ati umurii kana malee umurii geesseet taa'e fuudha geesseet taa'e. Geesseet. 25. Itoo. Ati jabbileetu. Mee filadhu mee dhugaarra dhaabadhu filadhu. Dhugaarra dhaabadhu filadhu eenyu si wayyamu. Anamma laatuun anamma ijoollummaa koo lamatuun si fuudhan lafa bashannanaatti si geessan. Inni immoo lafa yaatti si geessa. Lafa iddiriitti lafa afooshaatti si geessa. Ani kaafeetti si geessa. Eetti si geessa. Meeti filadhu. Filadhu. Sin keessaa. Tolee gargaara filadhettani. Miyaati. Utuu ana dhabanaa kee ta'e akkamitti na kunuunsta? Lafuma hin deemtu. Akkasitti si waadhee Duddeetti. Akka qilleettiin si kunuunsaa siin jedhu. Qabeenyi silaa kan keeyu jira. Kan koos jira. Walitti dabalamee beekata. Maatti lakkoofne beeknaa? Maaf yaatoon. Tokko ta'an. Kalaafiiti waan qabeenyaa rakkate. Miila kana sirqa. Hin buutu sireerra. Yoo afaan aaree yoo dallan faa. Akkam goota? Ati maaltu aarii fidee? Maaltu dallansuu fide? Jalqabuma isaa aarii keessa maaltu si fidee daba? Anotoo hin jiru? Anotoo mana jiru? Galaana gammachuu keessa deemuu dhiiftetu aarii? Maaltu aarii sitti fide? Hin jiru aarii mana argitu. Torre goroora liqimsa jechuunis akkasitti. Harree. Miyaati immoo akkamitti na kunuunsta? Gaaffii gaarii. Gaaffii gaarii amma fuuluma koo laaltee iyyuu akkaataan itti si kunuunsu baruun sitti cimsi. Amma isaanii miila si miicaa xabi sireerra maal godhamu? An keenya xabi haga keessa. Dubaay, Ameerikaa olii gaffii godhan. Wantumti sitti badu hin jiru. Maaliif qabeenyaan si bira jira? Ana bira immoo umurii ijoollummaa yaada jira. Yoon aaree maal gootu? Aariin maali? Jechuun aarii jedhamu eessaati? Jira jechi aarii jedhamu. Kan akka keetii ta'a. Aariin amma tun nan aaratee nama naarsa ta'e mataa koo burrata kan isaanii. Isaanii mataa isaanii ilaaltee beekta. Namni aaruu mataa addaa ta'edha. Ani immoo aarii ma jedhamu nagareen. Isaaniin immoo ilaali. Mataa qofa miti. Aaree dillee. Aaree dalaaltee immoo sakkaan tilmaamu sitti cimu. Kun hojii gootummaati. Ishiin argitee beekteetti. Maaltu? Maalirraa qabdatti ijaarsa naayi? Si baasuu gadi? Mana koo keetii seessachuu deemu taate? Jaalala nama lamaa gidduu galee. Tasgabbaa'ame. Maal tasgabbaa'u kana umurii isaanii nyaatanii fixanii umurii namaa nyaachuuf utaalu. Tumustee? Inni amma oduu fitu. Boruyyuu fitu oduu isaa. Jaalalli xumuramee. Mee ati filadhu. Maal filattee filatteetti? Kan sitti himne keessaa filadhu. Sammuu isaanii eeguuf filadhu mee abdii kutatanii. Jedhatti. Jedhi sodaatinatti waan tokko sin godhanitu sireeru. Abdii kutachiisin jedhe. Isaanin daawwa. As kennu. Maal? Kan hin galu. Ilaali. Akkoon qabu. Qabiin dudde maaloo hin kufaa jaarsun. Maal amma harku maal dudde jaarsa huquutti walii gala? An dargaggeessitu lafa heeru.